har'a jechuudha maazirii fi faazirii koo pirankii godha. Sisteriidhaan wal mari'annee jirra jechuudha. Sisterii biyya jirtuuni. Sisterii biyya jirtu ani immoo iimoodhaan hin dawwalaa fi iimoodhaan dawwalee fi sisteriidha jechuudha. Ishiin immoo daaritti bilbila bilaatiin daalitti maatiidhaa dawwaltee faazirii maaziriidhaan na bira jirti. Burtukaan galtee jirti na bira jirti jettee Shin maazari faazirii na dubbisiiste jechuudha. Sisterii takkallee dubbisneera. Garuu sisterii san sisterii takkasin jirti. Nama afurii arfan kana pirankii gochuu barbaade. Garuu ani maazarii faazirii kanan pirankii gochuu barbaade. Jara kaawwanis garuu biratti argannaan pirankuma goonaa jechuudha. Hanga dhumaatti immoo waliin ta'aa isiniin jedha. Mee waan isaan jedhan ilaala. Dhufeetiin azziraa obboleettii koo biran jiraan jedhaan. Sisterii koo bakka ludha takka ishii biran jiran jedhaan. Eenyu si fuudhee jedhaniini isumatu dhufee fuudhaa jettuun yookiin immoo hiriyaa keessa isheetu hiriyaa santu dhaqee fuudhee waan beekaniifu hiriyaa santu dhaqee fuudhaa jettiin jechuudha. Kanaaf na bira jirtii dubbisaa jettiin jechuudha. Garuu immoo ani iimoodhaan walii dawwallaa jechuudha. Iimoodhaan immoo ishiin daaritti dawwaltee ani immoo ishiidhaa iimoodhaan dawwalee akkasitti wal quunnamsiisti jechuudha. Hanga dhumaatti immoo firaankii kee kana maal akka isaan jedhanilla. Maal akka isaan jedhan ilaala garuu jechuudha. Hanga dhumaatti waliin ta'aa isiniin jedha yalla. Nagaadhim. Naguma. Jirtu akkam? Ka'ammaan gallee biras jirraa borgana fadhufnaa baqqaluu wajjini. Galee tan jira amma borgana fadhufa baqqaluu wajjini. Dhuguma maamisa bussabu. Maala saba kaa baqqaluu biyyaan jira beekamtaan dubbisaree silkii ishii naada walee. Silkii baqqaluuti nan dawwalee beem. Tola akkamitti Saawudii kinaatti wal bira jirra? Wal bira jirra beem maamni suuraa kaanes ergidu. Wal bira jirra. Dhugaa? Wal bira jirra kaa'e. Qophaa oolaa wajjin bitaa. Boru dhufnu hojii turee dhufnu. Sambata dhufnu. Boru dhufnu moo sanbata guddaa dhufnu? Boru dhufnu re. Eshi bakka boru dhufne ka qophaatiin weegaa ka. Amma das hin jennee re. Okay. Gimaashi gootarre. Sanguma qopheechaa ka. Boru bakka soolletuma sambata dhufne sambata zanaan jedhaan weegaa nama tokkotti ni mi'aambo. Bakka ishee. Eeshi akkasooya. Naguma Baabbiratti kenni kaam. isin naguma jirtu kaa. Oh nagaa baabbi. Wayyuma. Gaari burtukaan na bira jirti dubbisaa. Burtukaan na bira jirti dubbisaa. Burtukaan nagaadhi. Hello. Akkama baabbi? Naguma akkam? Akka battan haruma bakka baqqaluu wanna tasuma dhufe. Hola namoo sangaanaa qopheessitere. Hola namoo sangaanaa qopheessite.
Bakka oolma takka qofa naa qopheechi qaabbaabbii bakka dhufne sanbata dhufnaa maal rakkoo qabareeshi. Ingeechi abbaabbii rakkoo qabu rakkoo hin jiru. Boruufinna oltee too sanbata guddaa dhuftu. Garuutti ganna. Hala. Eshi. Hordoftoota koo pirankii godhee tanani garuu pirankii kiyya irratti mucayyoo xiqqootu na qabe jechuudha. Mucayyoo xiqqoo takka jira isheetu nu qabe jechuudha. Isheen nurratti naqqaatee jirti. Garuu immoo namni sadii nurratti naqqaanee jechuudha. Nama lama nurratti naqqaanee jirani namni sadii immoo nurratti naqqaanee faazarii maazarii nurratti naqqaanee akkasuma siisterii takkaas dabalee irraa ishee immoo sagalee ishee siin dhageessisne ishiilee akkasuma pirankii goonee turree. Ishiin jettee jirti jechuudha nu bira jirti akkatti boruun boru qidaamee nu bira amma nu bira dhuftee har'a nu bira dhuftee qidaamee nu bira ooltee sanbata guddaa dhufna waliin jettee akkasitti maatitti himne jechuudha. Inni akkasii waan dhugaa se'anis hin jedha garuu akka pirankii goonee jirra pirankii goone malee waan dhadhee miti waan hangalee miti jechuudha. Ishee baay'ee gammadanii. Nangale jennaan baay'ee tokko gammadan jechuudha. Akkasitti irraa maazarii faazarii koo pirankii godhe jechuudha. Garuu pirankii isaan hin qabne illeedha. Dhugaa maazariin koo baay'ee gammadde maaramii jedhaan hin jette waan jennu wallaalle. Innaa baay'ee gammaddee turte faazarii illee baay'ee gammaddee maallaa qopheessite san gaafa ana qopheessite waldha jedhe waan baati barbaadde sifa qopheessaa atumti yoo galte naan jedhe ishee. Innaa akkasitti pirankii godhee maatii koo pirankii godhee raafataa godhee jechuudha. Innaa osoo silkii daarettiidhaan qo'amma silkii daaretti wadawalee fa'aan gaafa bahii biraa fa'a pirankii godhee waan irratti sana qalan malee jechuudha. Innaa yoo siisterii fa'aatti maayii jedheen ture jechuudha. Akka isaan immoo yaa dhugaa jedhanii namatti. Dhugaa dubbachuufi hedduu takka gammadanii edda maatiin ofii kun namaa gammadaa ijoo homa tasallee galte ta'ee homa wannoo jette ta'ee sii gammadaa beektanii dhugaa dubbachuudha jechuudha. Sii gammadu jechuudha. Ani bakka akkasuman tasamaan dhufeen jedhee maalitti akkamitti osoo nuti dhuftee naan jedhan gosh baga dhuftee naan jedhan ishee bilbilli immoo beektanii akkamitti daarettii waan hin taaneef jechuudha beektanii himoo irraa wal qunnamsiiste jechuudha. Himoo guruuppii osoo hin taane daarettii maatiidhaa dawwaltee daarettii san immoo isheen immoo himootti qabdee sagalee isaanii na dhageessiste sagalee kiyyaas immoo akka isaan dhagaan taasiste jechuudha. Kanaaf sirriitti dhagahamuu jechuudha. Doon ani daarettii kan dawwalu ta'ee sirriitti dhagahama yookiin guruuppiidhaan dawwalu ta'ee sirriitti dhagahama jechuudha. Niitoorkiitti immoo maatii bara xiqqoo ishee irra basa himuudhaani sababa saniifis hin jedha. Akkasitti anadha pirankii ajaa'iba maatii koo irratti godhe jechuudha. Isinillee maatii keessanii pirankii godhaatii ilaala. Mee waan isaan jedhan laaltu piraankuma godhaatii ilaala. Maatii keessan jechuudha. Akkasitti walqunnama warra immoo walqunnamne illee haala kanaan walqunnamuu dandeessan beektanii ijoollee Itoophiyaa jiran keessatti warra biyya jiru himuudhaan dawwaltanii fi warra bakka intarneetaa jiru maatii keessan immoo daarettii dawwaltanii akkasitti walqunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Namni silkii lama yoo qabaatan biyyatti namni silkii lama qabaatu irratti silkii tokkoon daarettii dawwalanii isaan maatiitti isin immoo himuudhaan dawwalanii akkasitti maatii keessatti qunnamsiisuu hin danda'ama. Akkasitti walqunnamaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf ijoolleen magaalaa fa'a naamna jira silkii ijoollettiin illee wal bira lamallee qabaachuu ta'u. Fakkeenyaaf maa silkiin ishaafa xixiqqoo sana namni dhabeen jiru shiidhanii daarettii dawwaltanii fi silkii kaawwan immoo ijoollee biyya alaatiin dawwaltanii akkasitti walqunnamsiisuu hin dandeessu isiniin jedha. Maatii keessan walqunnamsiisuu hin dandeessanii akkasitti maatii keessan qunnama. Ani yeroo baay'ee akkasuma godha akkasuma firaaderii kiyya isa Jarman jiru tokkollee yeroo baay'ee ani fi kiyyaa daarettiin dawwalaa daarettii dawwalee tanan isarra immoo ana wayya beektanii maaliif ani yoo riyaala 10 hidhadhe baay'ee agade riyaala 8 akkasii yoo hidhadhe gara daqiiqaa 36 waan akkasii naa kenne jechuudha. Na akkasitti naasofsiisaa ture jechuudha. Ani isaa immoo himuudhaan dawwalaa
deebiseen immoo jaraa silkii tokkoon immoo daalatii dawwalaaf jechuudha akkasitti maatii kee wal qunnamsiisaa ture jechuudha isinillee immoo akkasitti wal qunnamsiisadhaa ijoolleen biyya keessa jirtanillee rakkoo hin qabu biyya alaa deemu jirtanii rakkoo hin qabu jechuudha fakkeenyaaf amma inni immoo jaarmaan jiruu fi jaarmaan daayirektii dawwaluun baay'ee in ulfaata jechuun kan isaaniitti irra immoo keenya wayya jechuudha yoo nuti hin dhannas waan ta'eef kanaaf akkasittiin qunnamsiisaa ture jechuudha kanaaf akkasi isinillee akkasitti qunnamsiisaa ammas immoo biyya keessattis akkasitti qunnamsiisuu dandeessanii biyya alaas ta'e biyya keessas ta'e akkasitti wal qunnamsiisuu dandeessanii itti fayyadamaa isin jechuu jaaladha obboleewwan koo'ee kanaaf akkasitti wal gargaaraa isin jechuu jaaladha dhugaa dubbachuu fi akkasitti kaarra piraankii ajaa'ibaa kana maazarii faazarii warratti dhufee asan jira jedheeni wal gammachuu isaan gammadan wayyoo niman godheef ka gammachuu kana maalo yaa rabbi gammachuu kana akkanumatti gammachuu godhime akkasatti dokkasa xarraata sana kaasee biyyatti na buuse sila akkananillee gammadu akka maatiin koollee gammadu jechuudha inna maaliif biyya ormaa kun ganna mallakkisuu bara wooma akkanatti qabeessi dhaabanatti fakkaate yoo hatarra nan galeetti waan mo'itti cibbir qodeessi dhaaba biyya kana keessatti jechuudha inna akkasii siniin jedhaka hordoftoota kiyya warroonni mana kiyyaa faaraa tatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessaa sinin jaaladha sinin kabajaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebiste nagaan naa turaa fayyaa ta'a sinin jaaladha sinin kabajaa akkasi kaa kun yeroo tokko kaa piraank illee godhaa maatii keessan jechuudha piraankii kana baay'ee na sodaadhaa ture jiru jiilan qaballeedha garuu ilma yayyaalaa amma jechuudha